السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو كان dhaggeeffadha ani immoo afaan kiyyaan waan jiru waan ta'e isiniif hima yoo isiniin galle jechuudha. Micattii tana ni beeytan miidiyaa kanarratti osoo isiin moora narraa baasaa malee ijaan baasinaa jettu dooktorri sobee እጅ በእጅ እየሰጡን ስለነበር ኖ እኔ እኮ የፈረምኩት አቡዬ እንደ ሰው አለ አይደለ ፋሲካ የማይገቧትን ነገሮች አለ አይደል እንዲህ የሆኑትን ነው እንጂ ዳሩሪ ነገሮችን ራሷን ነው ያስፈረሙት። ኦኬ ስለዚህ አንቺ ነሽ የተረጎምሽላት። ለምሳሌ እሷ የማይገባትን ነገር ነው የፈረምኩት ብለሻል። ምንም አልተነበበም። ምንም ያልገባት ነገር የለም። ወረቀት ብቻ አንብበን ጭራሽ አንብበን የፈረምነው ነገር የለም። ሁለታችሁም ጭራሽ አላፈረምንም። አንብበሻል። ስትፈርሚ የፈረምሽውን አንብበሻል? ኖ አላነበበችም። ስለዚህ ስላላነበብሽ እኔም አላነበብኩም። ፋሲካስ አንብበሻል? አላነበብኩም። ስለዚህ አሁን ወረቀት አይንሽን እናወጣዋለን ይበል፣ ኩላሊትሽን እንወስዷለን ይበል፣ ሳታውቁ ዝም ብላችሁ ነው ሁለታችሁም ፈርማችሁ አንቺ ወደ አመልያ የገባሽው ማለት ነው። አዎ አሁን እሱን ነው ይታየልኝ እንደገና ወረቀቱን ብለው ምንም አይነት ፊርም ንባብ እኔም እንግሊዘኛም ብዙም አይደለሁም አረብኛም ፈጽሞ ማውራት ራሱ የነሱን የአጅነብዮችን ጭራሽ አላውቅም። ከስራ ውጭ የአረብኛ ችግር አለብኝ። እሱንም አላውቅም። ምንም ሁለታችንም አላነበብንም። ላው ሞራው እንደሚነሳ ብቻ ነው የማውቀው። ንባብ የሚባል ነገር የለም። እዚህ ጋር ሕክምናው አልቋን አላለቀም የሚለው ወር ሙሉ ስመላለስ ሰዋኮቹ ናቸው ጉዳዩን የሚያውቁት። ይህን ጉዳይ ራሱ በኋላ ገብቶ የሚያውቀው ሰዋኮ አለ። ከመጀመሪያው አንስታ እናቴ ጓደኛ የምትላለ ካታይ ብታስገቢያት ሁሉንም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ህዱ ተከነት ደጋሜ ድፌ ሀቢባ ጀለ ቱሬ ሰዓት ወቆፍ ጀለ ታኤ ወላሂ ኦበሌወንቲያ ቢዮርማ ከነ ኬሰት ዮማኑ ታተን መነ ያላን ደቂና ሚያን መስኒን ጀደ ወዮ ሱብሃንአላህ amma illee mana yaalaa yeroo dhayxan waraaqata manni yaalaa isinii kennu amaliyyaadha firmaa isinii kennansa firmaa farramtan sana osoo yoo dubbisuu hin dandeenye nama dubbisiifadha malee zim jettanii na ilaallat as bira farram jedhee sitti fidan hin farramin biyya ormaa keessatti meebii bakka itti farramsuun afaaniin jarri waa wa'iisiin jechuu danda'an afaan keetiin hin jiraami. Dhibeen kan kee dhibee xannachaa kaleetii kalee kan keetu xannacha qaba kanaafuu xannacha siif murraa minaamin si jechuu danda'an afaaniin jechuudha. Garuu ka as bira si farramsiisan immoo kaleen kan kee lameenuu hin hojjenne bahuu qaba waan jedhu ta'uu danda'a. Sii galte kanaaf obboleettii biyya arabaa kana keessatti aniif ati akka waan taraa namaati. Doktoroonni narsiingii haariyaa eebbifamtee galdi rakkifamtu anaafsi irratti akka tireeningii gootuun dagatin wallaahi bil anaafsi irratti akka tireeningii gootuun dagatin kanaan dura viidiyoo isin hojjedhee isin ture jechuudha. Viidiyoo san keessatti maal isin jamcattii Filipiinii tama fayyaa qabdutan injiraami ooluma seentee uma xiqqoo dhukkubennaan osseessisanii amaliyyaa godhanii rog-sadee irratti asii hagaan dhuuraa gadi baqaysanii achirraa akkana gara kaleetti as baqaysanii rog-sadeedhaan amaliyyaa godhanii tarsaasanii asii haga asii hodhan jechuudha. Asii as biraa haga asii qaama asii hodhan. Kazaan maal jedhanii madaamitti kennanii daddafi biyya ergi jedhanii yeroo muraasa boodanii duuti. Madaamillee daddaftee biyya ofirraa ergite. Micattiisan jechuudha. Gallaan hagamuun duune ni duute jechuudha. Yoo laalan amaliyyaanis asii haga asiiti. Maal isin jechuu barbaade obboleewwantiyya? A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Yaa Rabbi nu dhibin yaa Rabbi dhibdullee fumaan fayyisi. Biyya ormaa kana keessatti yoo namni isin himu hin dhageettan haga isin irra ga'utti malee kaakimii dhayxee rabbi si baase isayyoo baate lammatatti hin deebiin kaakimii dhaqin lammata mana yaalaa hin dhaqin kalaas mana yaalaa hin dhaqina micattii tana jechuudha ijjisi waa tokkoyyuu hin taane garuu ni dhukkubdiini asirratti gurraattii tana gubbarratti moorri uffate. Moorri akkana kibbii ta'e viidiyoo yeroo dheeraa faraabaa turte sagalee naa ta'aa jette gaafa kaanii sagalee ta'anii fi mana yaalaa dhaqnaan riyaala 13,000 gaafatamte Suudii ergasii walitti birrii walitti qabamee fi mana yaalaa nama godhanii fi mana yaalaa dhaqxe jennaan kilaasii
doktoroonni operaasyoonii galchan kiraasii operaasyoonii galchaniit yeroo algarra ciisuuf deemtu akkanatti taa'ee jette doktoraan ija kiyya kana nan tuyxu jedheen jette ija kiyya kana nan tuyxu garuu adii tana bichaa moora bichaa irraa naa kaasta jedheen jette ishiin maraatti ciisnaan jedhe jette lakki ammallee irra deebi'ee ija kiyya hin tuqin moora bichaa narraa kaasa jedheen jette eegas majnuunaa tun jedhee natti kolfee ani maraadhee ija kan kee tuqaa naan jedhe jette doktorri saniin booda achi booda obboleewwan tiyyaa amaliyyaa booda ija kana moora kaasuu dhiisanii ija guutuu keessaa baasan jechuudha. Laala midhasiisa waa meeqa godhan dura yeroo waraqata itti fidan waraqata irra faransa itti fidan san maal jedhanii as radda'an moora tan irraa sii kaasna garuu ijji kan kee kun guutuun faayidii akkasii hin qabne beekii jedhanii rakkoon qabu moorri kiyya irraa haa ka'u ijji kiyya lamaan immoo wal fakkaatee fuulli kiyya lamaan wal akkanaa fakkaatu barbaada miidhagama duraan isa akkanaa ta'u barbaada moorri bichaan irraa ka'anii lakkii adasaata ija fakkaattu kun gurraatee tana fakkaattu adasaata akka biyyii tan irra sii galchinaa jedhaniin irra sii galchinaa kan hin baasnaa moora wajjin jennaan hayyee jettee adasaataaf riyaala 13,000 kana qopheessan adasaata san asirra galchuuf ila kun odoo jiru kunin jira beekaa kunin jira adasaata jechuudha irra galchuu fedhan adasaata taa'e akka ijaarratti arabdoonni godhatu san feekin jirti ta'e ijuma fakkaattu isii sun 13,000 riyaala jedhaniin waliin tafaraaraman garuu amma maal godhan obboleewwan tiyya amma sa'a ji'a tokko ol mana yaalaa deddeebite yeroo irra geettu jarri ija isii kana guutuu baasanii jiran sa'aatii yaalii ji'a tokko booda geessitee fixxee mana yaalaatti deebitu dhumate kan kee jedhanii maaliif dhumatan hin xumurannee barii adasaatatti rakkabachuun ganaana hafaa jennaan lakkii ati kan kee kun kalaas kan dagana haarayatti yaalii haaraa eegalte malee adasaata bakka itti rakkaban hin qabdu jedhaniin doktorri kan kee biyya saafaree jira haga doktorri dhufu riifarii si barraa haa eeggadhu jedhaniin mee feekii isaan itti jedhanii kan agartee ija waan fakkaatu kana keessaa baasanii amma adasaata sanillee silaa odoo iji kun jiraate adasaata ija gubbarra galchan ija kana keessaa baasanii har'a jaamsanii lafa kaa'anii jechuudha dukkaneessanii akkanatti fokkisanii lafa kaa'anii jechuudha argus baattu bar ijji namaa akkanatti yoo ilaalte nyaara kana seeraan qabaatte akka jiran geetidha garuu isaan kana keessaa baasan fottoisanii jechuudha meebiin gurgurama jedhan gurgurachuu danda'an ayitaa waqa hin gurgurama jedhan amma kunumtu mataan isaan gurgurama jedhan amma mucattiin tun yoo rageettu ijji kiyya kana keessaa bahee jettu dura inuun beeyne waan farramsisan illee hin beeyne farramsiisan garuu afaanitti man ija baasnan jenneen afaaniin adasaata sii goona moora kaasnaa jedhaniin gurraattii tan akka kaatutti itti man mee yaa jama'atul khayr isin osoo taatan yaaddanii garuu amma sa'a kanatti ijji sii keessaa bahee adasaatu sanuu bakka itti rakkaban hin jiru ganaa zeeroorraa qabanii riyaala 13,000 biraa ardaataa guuranii fi ganaa zeeroorraa qabanii adasaata qofaa miti kunilleen forjii rakkabamaafi jechuudha saniyyuu jette ammalaa kun guutuun na dhukkuba jette kuni guutuun narvii wa'ii tuquu danda'an narvii ijaasii wa'ii ciruu danda'an yeroo baasan san mee heyyama abbaatiin dhala yoo ija keessaa baasan osoo siin narraan baasinaa jettu osoo siin narraan baasinaa jettu mee namatti hin dhagahamu micattii waliin deemtellee walumaan farramte tapha buusaniif hin beeyi ture hin dubbisne arabii hin dubbisne ingiliff hin dubbisne yeroo tokko waan si kennan waan afaan isin jedhan dhiisanii waraqarra waan biraa si kennanii as bira farram isin jedhan sararuma argitee qofaaf irratti hin farramin keessattuu dhimma amaliyyaa irratti sirritti ofii dubbifattanii yookaan nama dubbisiisuu qabda waan tokko ani hedduu takka rifadhe warabbal kaaba hedduu takka rifadhe astaghfirullah alazimatu bil micattii kanaan dura tokko yoo yaadattan beeruut keessatti kufteet as keessatti bishaan wa'ii as keessa maal ta'e jedhanii kan operaasyoon taate micattiin sun biyya galtee hagamuun ture dhiyeenya kana kunoo duute jedhee suuraasii gallakkiste madaamin isii sun illee irraa haasofte jechuudha madaamin san hedduun gallakkisee jira viidiyoo isii giseessan hedduu dinqisiifannoo isaanaa ulfaattaa galatoomte garuu kaasii san laalan malee bakka biraa waan isii godhan namni beeku jira micattiin sun guyyaa amaliyyaa mataa sana taaterraa as osoo tinfis jettee hin dubbatin madaamittillee osoo hin dubbatin jetti micattiin sun agartan rakkoo takka doonni matin meebii kana laalle malee hodhaa asii kamatan laalle malee dakanaan qaamni siin jiraaf hin jiru wanni nuti beeynu hin jiru isii immoo akka dubbannu godhamtee jirti akka badaa waan dhukkubeef dubbachuu hin dandeetti micattiin sun jechuudha yeroo deemti lakkanatti suuta tirattee biyya galchite madaamii sun micattiisan nu garuu ka argine madaamii bakka hospitaalatti birrii isiitiin micattiisan yaalchistee kan hodhisiisteef agartanii madaamii bira citeetti bakka hospitaalatti nyaachus agarree madaam teenkiyuu jechaa oole madaamiin sun
artistiidha. Artistii biyya Libnaanii kana bitaa nama beekamtuudhaan wanni isii jalatti ilaalee jechuudha. Muuziqaa qabdi. Fannaana jedhan kana jechuus ni galtee qaamni isii guutuun amaliyyaa madaamni sun dhaabbanni isii guutuun tarkiiba. Meebii qaama isii keessaa waa hir'atuu danda'a. Micattii tana keessaa waa fudhatuu dandeetti ni galtee sararatanyaa isii tana keessaa yoo jaalatte faan fudhatti arabni wallaahi laazu subhaanallah. Innaa micattii sun osoo afaan baastee waan tokko jawaaba takka hin dubbatin micattii osoo dubbi micattii sanii eeynu jettu yoo namni taasisu ji'a tokko ol akkas hospitaala ciiste hospitaala illee baatee manatti ol jettee seera nama laata micattii sun akkas jirtu sun jechuudha micattii ababaa fakkaatu sun gaafa kaanii suuta hin tiratti wayii xiqqishoo hin tiratti xiqqeetti murtee fi biyya galchite namitti sun jechuudha madaami sun amma kun duutee jirti jechuudha galtee gamuun turre yoo su duutee waa hedduu isii dhagaye har'a hedduun dhagahame jettee viidiyoo waraabdi madaami sun illee ijoolleen xinnallee hedduun agarta micattii sana jechuudha. Maal isin jechuu barbaade bulee wanti ani walumaa galatti bakka biyya arabaa kana keessatti kalelleen isin dhukkubdee garaan isin dhukkubee kalaas mana yaalaa hin dhaqina. Narsoonni arabaa eebbifamtee yaatu jiraa keetirratti amaliyyaa qaddoo hikiminaa kana hojjetti. Qaddoo hikiminaa kun amaliyyaa isaa hojjetti akkamitti jedhe ilma namaa kana jiraa bitanii jiraa isaa birriin bitanii isarratti wanni hojjetan warri amaliyyaa hojjetu kun irratti riyaakti godhan jechuudha irratti hin jiraami irraa baratan namarratti bashirratti sa'ina tokkoffaa akka eebbifamtee hospitaala baateen kun du'aa irratti reeffa fakkeenyaaf reeffi amma gurgurama reeffa bitatanii reeffarra dalagaa reeffa kun immoo jiraa irratti dalaga isin galtee laazima namni tokko tireeningii godhee qaddoo hikiminaa kana doktora bakka perfectidha jedhee waraqaa fudhatee hojii seenuuf laazima nama tokko jiraa fi nama tokko du'aa qabaachuu qaba jedhan. Jiraa tokko fi du'aa tokko fidee jiraa sanillee qaqqalee qaama isaa keessaa baasee isa biraa fidee keessatti rakkabee namni sun ka'ee deemuu qaba. Bakka akkasi bakka seera rakkabee jedhama seera hojjetee jedhama jechuudha. Ka du'aa sanillee reeffi ni bitama. Maal godhan gubbaa dhaabatanii qaama ilma namaa kana guutuu qaddoo hikiminaa irratti tireeningii godhan. Fedhan mataa fedhan garaa fedhan bakka fedhan fakkeenya yeroo kalee gara akkaman akkam godhan yeroo xannacha garaa keessaa muran akkam godhan yeroo xannacha gadaamissaa muran akkam godhan mataa kana keessa yeroo amaliyyaa dhawwaa baastu akkam gootu bakka kana guutuu ilma namaa irra jarraba jarri kun silaa bar maal isiniin jedhe akkamitti isiniif ibsasi injiraami ashaangulliitii wayii ashaangulliitii nama fakkaattu sitti kennanii ashaangulliitii nama fakkaattu irratti tireeningii godhan amma tiktook irraa yeroo doktoroon barsiisuu argitan ashaangulliitii irratti tireeningii godhan ashaangulliitii garuu miidiyaa duubatti ashaangulliitii miti kana waan miidiyaan dhoguun ashaangulliitii ilma namaa irratti tireeningii godhan tireeningii qofaa miti qaamni keenya guutuun gaaliidha warroota amaliyyaa tajmiilaa biyyoota arabaa keessatti sirriitti dalagaman wantoonni akkasanii sun jechuudha hoteelonni akkasii sunniin maaliin jedhamu hospitaalonni akkasii sunniin kalee kanneen isaan bira walitti qabamu qaamonni isaan barbaachisu guutuu isaan bira isaa walitti qabamu achii walitti guuranii amaliyyaa tajmiilaa dalaganii jechuudha forjiidii keessaa yaasanii araba keessaa nutsuu keessa kaayaniif ka isii kataba laashee keessaa baasanii nutsuu keessa kaayaniif innaa walumaa galatti nuti macawachaa jaraan tahin har'a micattii tana laaltan micattii nagahumu kalee maaf engadda nagahumu wajjin jirtu yoo har'a jisii hin jirre har'a jisii daamtee akka nin fayya jettee dhayxee bar osoo nan tuqin jettuun hin maraanneessu tuqaa jedhaniin eshi maa tuqan maa baasan eega akkas jedhaniin eshi aganumatti eessa dhaqe doktorri sun eessa saaffare aganumatti karan bade aganumatti lamaaniyyoon viidiyoo karuu baasnii kaaha tartiiban dhaggeeffadha. Rabbiin biyyoormaa kana keessa nagaan nu haa galchu wanni jedhu biraan jiru wallaahi laazim